Erga 2011 keessa namoonni miliyoona nuusa ta'an Somaaliyaa keessatti lubbuu dhabanii asitti kan kutaa addunyaa kamiiyyuu kan caaludha. Namoonni miliyoona 2 ta'an kan biroonis ammoo fiixee beelaarra jiru. Kunis namoota Amaaraa, Affaar fi Tigraay keessa jiran ni dabalata. Maark Lookoo kanneen ulaa deeggarsa namoomaa danqan jedhan kan tarreessan yoo ta'u, qaamoleen lola keessa jiran hundi badii raawwatu dubbataniiru. Waan sadii qofa gochuu qabna. Karaa gargaarsi ittiin seenu fooyyessuu, dhaabbilee gargaarsaa jajjabeessuu fi maallaqa ga'aa argachuudha. Sa'aatii tokko dura gabaasa haalota gargaarsi bakka barbaadamu akka hin geenye taasisan ilaalu tokko na dhaqqabee ture. Gabaasichis kan ji'a caamsaa qofa kan agarsiisudha. Mudannoowwan gargaarsa danquu 131 ta'antu mudate. Kunneenis warra gargaarsa dhiyeessu dararuu, haleellaa irratti raawwachuu fi hidhaa dabalata. Mudannoowwan 131 gabaasa sana keessatti ibsaman keessaa 50 kan ta'an loltoota Eertiraatiin, 54 ammoo badii loltoota Itoophiyaatiin raawwatamanidha. 4 loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin wal ta'uudhaan kan raawwataman yoo ta'u, 21 ammoo milishaa Amaaraatiin kan raawwatamanidha. Tokkichi ammoo humnoota Tigraayiin raawwatame. Hundi isaaniiyyuu amala isaanii kana sirreeffachuu qabu jenna. All of those groups need to improve their behavior. Gama kaaniin marii guyyaa buruu hooggantoonni biyyoota addunyaa dinagdeen badhaadhan 7 yeroo jalqabaaf qaamaan UK'tti wal gahan irratti ajandaan tokko dhimma Itoophiyaa ta'uu gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US Jeffrey Feltman marii haaraa irratti himaniiru. The G7 will meet tomorrow. It's meeting tomorrow. And the G7 has biyyoonni garee torbaa yookiin G7 boru wal argu. Marichi Itoophiyaa akka ajandaa tokkotti qabateera. Kunneen hooggantoota ajandaa idil addunyaa uumamuu danda'anidha. Kun akka dhimmichi xiyyeeffannoo argatu akka taasisu abdiin qaba. Dhimma Itoophiyaa keessaaf gareen biyyoota torbaa G7 beekamtii kenneera. Yeroon manni maree nageenyaa UN beekamtii kennuufis amma. The G7 recognizes it, and it's time for the Security Council itself to recognize this. Mariin qondaaltonni US fi gamtaa Awurooppaa taasisan ejjennoo wal fakkaataa akka qabaatan kan kaayeffatedha. Jeffrey Feltman yaaddoon isaanii dhimma Tigraay qofa osoo hin taane dhimma Itoophiyaa maraa ta'uu himanii furmaanni siyaasaa akka barbaachisu dhaamaniiru. We need to be pushing collectively for ceasefire. Lolli akka dhaabbatu, ulaan deeggarsaa akka banamu, akkasumas loltoonni Eertiraa akka ba'an dhiibbaa taasisuu itti fufuu qabna. Akkasumas deeggarsa lubbuu hambisuudhaaf taasifamu cimsuu qabna. Naannoo Tigraay qofaatti miti. Bakkeewwan Itoophiyaa garaa garaatti hokkarri, muddamnii fi rakkoon jira. Rakkoowwan kanaaf furmaanni waraanaa hin jiru. Furmaata siyaasaa malee. Sababa kanaaf lammiileen Itoophiyaa adeemsa siyaasaa egeree isaanii tolchuuf adeemsa waraanaarraa otoo hin taane walitti dhiyaatanii akka waliin hojjetan sagalee tokkoon haala tokkummaa'een dhiibbaa taasisuu qabna.